Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Fu'aad Shoo jalatti argamtan nageenyi kiyyaa kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Turtii xiqqoo dhooliin akka gootanu kabajaan isin gaafadha. Yeni warri haaraa dhuftan chaanaala keenya haala kanaan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a. Yookaan maatii keenya kabajamtoota asirratti argaman jalatti dabalamaa jechuun barbaada. Eeyyen yoo akkanatti subscribe godhattan wanti nuti gadhiifnu yeroodhaan dhufee isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu laayikii xiqqoollee hin dagatinaa jechuudha. Waliifillee share gochuun nu jabeessaa jechuun barbaada. Har'ammoo waan raajii waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Maal jettu isin? Egaa akkuma beekamu sirba abbaan giddii keenya yookaan immoo abbaan maali abbaa maali jedhu abbaa jechuun kabaja qaba. Akka aadaa Jimmaatti abbaa giddii jechuun yookaan immoo abbaa maccaa jechuun Oromoota qulqulluudha jechuudha. Warra abbaa maccaa, warra abbaa giddii, warra abbaa gissaa, warra abbaa maalii kan jedhamu nama kabaja qabu qofatuyyuu abbaa giddii jedhama yookaan immoo abbaa maalii jedhama jechuudha. Abbaa giddii yeroo jedhamu tokko ilma isaatu yookaan giddii jedhama. Achumaan maal jedhama? Abbaa giddii jedhamee waamama. Abbaan sun illee jechuudha. Maaliif? Maqaa kabajaati jechuudha. Akka naannoo Jimmaatti jechuudha. Hordoftoonni kiyya Oromoonni naannoo biraa yoo jiraatan jechuuf kan jedhe abbaa giddii jechuun maqaa nama ulfaataati jechuudha. Yookaan nama guddaa jechuudha. Nama jaarsummaa waan adda addaatti nama kabajamaadha jechuudha. Abbaa giddii jechuudha akka naannoo Jimmaatti. Yookaan abbaa maccaa jechuudha. Wanta akkanaa kuni maqaa kabajaati malee maqaa jaarsattii mataa cereddaama kanaa miti jechuudha. Ulfina qaba. Abbaa giddii jechuun nama ulfina qabudha jechuudha. Malee akka qaallichatti erbee kanaa jechuudha. Erbee jechuun qoysi uffata wayirraa baatee itti laxxafamtu akka qaallichatti erbee kanaa jechuudha. Nama kabaja hin qabne miti. Abbaa giddii jechuun kan isin barsiisuu barbaadu dursa irratti jechuudha. Kanaafuu maqaa kabajaati malee maqaa jaarsa isii harroof dukkanaa isii harree otoo jaarsa taate nama guddaa taate jirtu gaddeebitee tokko irraa wigishii taphattuu miti jechuudha. Kanaafuu asuma irratti kana naa hubadhaa jechuun barbaada Oromoota kiyya. Egaa abbaa giddii kana jechuun abbaa giddii kan jedhamu hoggaas egaa Dubaayin deemete kun abbaa giddii miti kun. Kuni biraanuu yookaan immoo ifama yookaan maqaan isaa Tasfaayee yookaan immoo maali maqaan isaa ammas tokko jira Biraanuu jechuudha. Warra yeroo abbaan Jifaar teessifatanu asitti hafan keessaa isa tokkodha jechuudha. Mee abbaan giddii kuni mee guyyaa tokko ragaa wajjin yoo inni abbaa isaatii hanga akaakayyuutti yoo inni dhufee miidiyaa irratti dubbate ana taazzabaa jechuufan jedhe harcaatee as keessatti hafteetu jirti jechuudha. Yaani ka uummanni Jimmaa kun ammataadha akka jenne jara akkanaatii godoon kennamee naaniif godoo wayii keessa jiraatu sangoota qotu waan akkanaa jechuudha. Uummanni Jimmaa kun ka durree baay'eetu dhufee sangoota misooma kana kan dalagsiisu buna kan funaansisu saboota biyya biraatii dhufanii malee ofii jiraatii illee bunatti siqanu maaliif abbaa qabeenyaati jarroo jechuudha. Abbaa qabeenyaati waan ta'aniif. Egaa abbaan giddii kun isa keessaa isa tokkodha malee mee dhuguma abbaan giddii gaafa inni gabbayee akkas naajjuun jedhe ani Oromoo Jimmaan keessatti dhaladhee abbaa maqaan koo akkana akaakayyuun koo akkana jedhee gaafa inni dubbate Naayimaar Fu'aad waan isin feetanii isinii adabamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nuti kuullota as keessatti barumsaaf dhufaniif jechuudha. Nuti akka amantaa keenyaattis akka amantaa uummataa naannoon Jimmaa kun baay'inaan egaa baay'inaan muslima parasantii caalaan jechuudha. Muslima jechuun zariidhaan nama qooduun hin jiru. Seera isaa keessatti zariidhaan nama qooduun hin jiru. Amantaa akka amantaa muslimummaatti jechuudha. Walaa kuulloonash, walaa minaamineenash ilmi namaa tokkotti beekna nuti jechuudha akka amantaa keenyaattis jechuudha. Kanaafuu jara tuquu osoo hin taane an qaallichatti yookaan jaarsatti mataa cereddaamaa kanaaf hin jiraara jechuudha. Ani kan hin jechuu barbaade jechuudha. Egaa attaansuudhaan egaa abbaa giddii akkuma beekamu qoricha kennu doktora itti fakkaata. Doktora miti? Wallahi billahi an sagalee guutuu jiran qaba isan ijoollee shamarranii Dubaayin keessatti gurguree jechuudha. Fuula addeessa hidheetti kennee ijoollee fuula ciree fixee jechuudha. Yaa jaran
duraallee viidiyoo biraatti dubbadheen ture yoo yaadattan ta'ee jiru. Kanaafu abbaa giddii gaa egaa sirba isaanii mee al tokko hundi keessanuyyuu daqiiqaa tokkoof jechuudha. Hundi keessanuyyuu daqiiqaa tokkoof yookaan immoo hundi keessan bakka jirtan maratti jechuudha. Kan hojiirra jirtanus kan taa'aa jirtanus kan madaamii wajjin jirtanus jechuudha. Al tokko madaamii keessan eeyyamsiifadhaati. Warri dhiiraas immoo gafiira keessan al tokko dalagaarraa eeyyamsiifadhaati. Warri immoo dhugaatii dhugaatanus al tokko lafa kaadhaati. Warri qaamaattanus caasee jechuudha kaadhaati. Daqiiqaa tokkoof sirba abbaa giddiitiif gadda nutti dhagahame ibsachuu barbaanna bakka jirtan maratti jechuudha. Warri viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtanu sekondii lama tokkoo fi gadda sirba abbaa giddii artii Oromootti taphatanii fi gadda nutti dhagahameef hundi keessan waan tokko. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan gadda isinitti dhagahame ibsachuu keessaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa abbaa giddii adaraa siraa adaraa biyyaa yoo sagaleen koo kun sibira gaa ta'e akka itti dhaggeeffattu nan beeka waan ta'eef kana booddee artii Oromoo keessaa nu bahi. Itti boola aartamoo ati nuti dhiigaan finne artii jechuun artii yookaan immoo aadaa jechuun sirba jechuun tokkoffaansaa kan aadaa ofii ittiin ibsatanu kan ergaa gaarii ittiin dabarfatanu kan aadaa ofii ittiin faayamanii bareedanii Oromummaa ofii agarsiisanu sirballee yoo ta'e sirba ijoollee shawaa egaa mee shawaan akka aadaa isaatti sirba isin sirbitan kana sirba jechuudha shawaan amma shawaas maqaan balleessinaa Oromos maqaan balleessinaa abbaa giddii koo dhiisaa galaa kan baataadhuma keessanitti dhiisaa galaa durma dubboo dhuftanii asitti haftanii miti amma waa'ee Oromoo keessa maal quba kaa'aa jirtu isin dhiisaa isin dulloomtaniitu silaafuu shiichise sirbisin irraan bareedu ximboo malee inni akka keetii kun mana xajjii taa'a jechuudha. Mana xajjii taa'eetuyyuu ximboo rukutaa bula jechuudha. Malee inni akka kun yoomii kii tokko miidiyaarra bahee waa'ee sirbaa isatti beeka kun jaarsi. Jaarsi mataanii jechuudha mataanii cereddaama ta'e maa guddaadha. Jaarsa yeroon jedhu gaa na uffolchaa. Kun jaarsas bakka hin buutu kun. Kun gaddee bitee boolii haati jechuudha akka ijoollee biyyi. Bara silaa kabaja ulfina qabdutti jechuudha. Sirba maalii sirbitan hin beekoo? In sirbitanii maa akka addunyaatti jechuudha. Sirbi abbaa giddii jechuudha. Akka addunyaatti sadarkaa lammaffaa qabachuudhaan beekamee jira jechuudha. Sirba maalii jedhame? Sirba akka Afrikaatti immoo tokkoffaa yetaabaatu kana dubbiin gurbaa. Maali kun hin jedhe malee manuma nyaataa ho'i keessa galanii hojjetaniif sanaayyuu waan ajaa'ibaati jechuudha. Manuma nyaataa keessatti wallaahi an kakadheen isiniif hima sirba raafuu akkanaa yookaan sirba akka xabee akkanaa jechuudha. Ijoollee sobiyyiin dur taphannan nu sirbinaam dur haayilaandii ofitti kaa'annee jechuudha. Sirba nuti sirbinu akkasii illee hin gahu jechuudha sirbi kun. An sirba ishee akkanaa moo silaa sadan si arfan ishee isiniifan qopheessa maal kun xabeedha maaliifan artii Oromootti taphadha. Maaliifanii aadaa Oromoo balleessa maaliifan uffannaa Oromoo balleessa maaliifanii artii Oromoo salphisiisa jedheetan malee moo shaada akkanaa moo guyyaadhuma tokko maraqanii hojjedhaan kana ajab jedhaa ka yaa rabbii koo ani sirbicha naggeeffadhe bichuu wayi naggeeffadhe xiqqoo wayi laamma irraa kutee jechuudha maaliifan sirba naggeeffadha moo taasiyaa taarroo maagaa yoo ta'e Gabra Tsiyoonuma sirbika Gabra Tsiyoon yookaan immoo abbaa xaayyee isaan du'anii jechuudha. Abbaa keessanii gumaa baasuudhaaf maraatatu miti maa abbaa xaayyee koo anaaduu jettu maa kun beekamaadha hundee koo. Kanaafu lammata artii Oromoo keessa harka fudhu ittiin boola inni yaaki dhiigaan dhufee danfaan dhufee dhiiga ilmaan keenyaatiin abbootii keenyaatiin dhufee
inni tattama caachaa taa'ifatu kun jechuudha baagid lammaffata ijji koo asirratti si argina. Namuun sobiina baagitti orso saboo bultee dubbii fiddi urursa maali fuula sosobbansa. Lammaffata ijji koo asirratti akkas hin argine. Lammata aartii Oromoo keessan seena waan adda addaa akkanaa keessan quba kaa'aa jettee yoo dhufte kana booda bakka jirtutti irmijjaa asirratti fudhachiisa jechuudha. Sidas duddisi dhukkubaan dandeessu jaarsaa jechuudha. Nukatti waa bilaasha ta'uuf deemta jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa ergaa kana waliin nu daddabarsaa sheer gochuudhaan warri haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii jaalalataa jechuun barbaada. Halkan gaarii isiniif hawwa.